Mee saayitii tokko har'allee immoo kan isin agarsiisu ta'a jechuudha. Kallattumaan waa'ee saayitii kanaa tolchinee kan irraa barannu ta'a. Akkuma koor maayiniingiiti. Koor maayiniingii yeroo dabre sirnaan irratti dalagnee hojjetaa turre saayitichi isa kana liinkii isinii kaaya instaal ka jedhu tuqxanii daawunlood godhattanii hanga inni bu'u walitti deebina. Inni bu'ee xumurameen maal akka hojjennuu fi akkamitti hojjenne irraa akka galii argachuu dandeenyu waliin ilaalla. Hanga xumuraatti nu hordofaa affeerraa keenya. Oduuf odeeffannoo dabalataa argachuuf akkasumas wantoota isin dhibee kamiyyuu gaafachuu barbaaddan Harbor Online School subscribe godhaa, koomentii kaayaa. Gara TikTok isaatiin immoo gara Harbor Media dhuftanii daawwachuu dandeessu. Gama kanaanis guyyaa guyyaa laayivii oolaa sa'aatii laayivii inni jirutti dhuftanii gaafii kamiyyuu dhimma hojii onlaayinaatti wal qabatee gaafachuu dandeessu jechuudha. Kun mana keessanii mana Harbor Mediaati. Akkasuma TikTok isaa jalaan kallattii YouTube isaa argachuu dandeessu. Kun Harbor Online School jedhee asiin gad tuqxan. Kun immoo TikTok isaati. Mee YouTube tana tuqnee haa ilaallu. Yaada gaafii komii qabdan kamiyyuu kallattiidhaan gaafachuu dandeessu jechuudha. Iddoo kamiyyuu taatanii sa'aatii kamittuu yeroo barbaaddanitti gaafachuu dandeessu. Kun viidiyoo waa'ee hojii dubbatu hedduu maxxansee jira jechuudha. Iddoo viidiyoo jedhu kana qofa tuquudhaan olooftanii ilaaluu dandeessu. Saayitiiwwan hedduu qarshii hedduu irraa argachuu dandeenyu yeroo takka qofa irratti hojjechuun yeroodhaan invest irratti godhuun kan galii irraa argachuu dandeenyu. Akkasumas akkamitti YouTube akka banannu, email akka banannu, carraa hojii onlaayinaa hedduu argachuu dandeenya jechuudha jalatti. Mee gara appilikeeshinii adeemnu amma kallattumaan. Appilikeeshinichi nu bu'ee xumuramee jira jechuudha. Appilikeeshinicha nu bu'ee xumurame kana maal jennaani kontiinuu kan jedhu tuqna. Kontiinuu kan jedhu akka tuqneen kallattiin gara keessaa nu seensa jechuudha. Haa eenyu xiqqoosi. Filannoowwan hedduu nuuf fida kun irraa gadeetti akkatti erga inni nuuf fide booda yoo barbaanne escape jennee dabarsina. Yoo barbaanne immoo next kan jedhu tuquudhaan itti fufna jechuudha. Haaluma kanaan next jedha itti fufna. Next jedha itti fufna jechuudha. Hanga xumuraatti dan kan jedhu bira dhufnee dan tuqna jechuudha. Amma sign up goona. Akka harawaatti galmaa'uuf deemna waan ta'eef sign up tuqnee email keenya galchina, password ni galchina, confirm password irra deebinee galchina jechuudha. Passwordin jabaa ta'uu qaba. Mee galchine haa deebinu. Password kiyya galchee email kiyyas galchee dhufaa jira jechuudha. Kun amma mee kallattumaan sign up kan jedhu tuqna. Garam akka nu ceessu immoo waliin ilaalla jechuudha. Roobootii ta'uu fi ta'uu dhabuu kiyya wanta akkanaa kana nu gaafata isii tana gad tuqna jechuudha. Kaapchaadha. Isii tana gad tuqnee yookiin raayit nu godha yookiin immoo waan nu gaafata. Amma maal nu gaafate dildila akkanaa kana galchinaan jedhaa jira. Dildila akkanaa kana barbaade select godha. Kun 1 2 3 4 aspireen tuqa takka 2 dildila jechuudha. 3 4 erga tuqee booda verify kan jedhu tuqa jechuudha. Search godhee xiqqoosii nu tursiisa. San booda maal godha? Karaa itti aanutti nu ceesa kunoo. Save godhattamoo hin balleessitanaan jedha. Ani save godhadha. Maaliif balleessaa miti? Koodiin kun kana kunoo. Who has invited you kan jedhu koodii kanaan na affeere jechuudha. Continue jedhaani. Hin tuqu jechuudha iddoo kanatti. Kallattumaan maaltu jira? Continue kan jedhu kana tuqna ammallee. Amma isa na fida galmooftee jirta. Kan galmooftu sanitti seeninaan jedhu kun iddoo email jedhu kana gad tuquudhaan kan duratti ittiin galmaa'isaan save waan godhadheef naa fida password fi email kiyyallee san booda login jechuun qofatu naafe. Gama keessaatti please verify jedha. Email bira deemiti verify godhadhu naan jedhaa jira. Mee deemnee verify goonu. Email bira dhufnee jirra. Email bira dhufnee jirra jechuudha kallattiin. Iddoo email biratti wanta dhufe kunoo bondex kan jedhu gadi tuqnaa dhufee jira. Verify kan jedhu qofa tuqna jechuudha. Oloofneetiin verify godhanna. Already emailuma kana welcome to bondex jedha. Next step isiidhuma tana tuqna jechuudha. Verify nu godha kallattiin. Dhiifama ka verificationiti miti kan tuqe kan biraati. Kan verification isa kana lammaffaa jechuudha. Email keessatti message lammaffaa isa as jiru kana jechuudha. Ni tuqna. Bondex keenya gadi tuqnee verify goona iddoo bulee kana tuqna. Kallattiin verify nu godha. Haa hordofnu mee verify godhee gara saayitii keenyaatti nu deebisa jechuudha. Verified jedhee amma mee application biraa haa deemnu kallattiin. As bira dhufnee login jennaan verify godhannee jirra waan ta'eef. Egaa kunoo kallattumaan gara keessaatti nu seensee jira jechuudha. Invite your contacts nama affeeruu dandeetta. Start earning jedha. Kana booda waliin ilaalla. Tolchaana hordofaa.
akkamitti galii dabalataa galii hedduu saayitii kanarraa appilikeeshinii kanarraa argachuu akka dandeenyu hanga xumuraatti na hordofa. Kana booda akkamitti akka galii akka argannu invitation koodii dura guurnisanii galii akkamitti akka argannu waliin ilaalla. As biratti kun waan invayitiidhaan seeneef boonasii naa kennee jira. Isinillee boonasii tanne argattu. Mi'am start earning kan jedhu tokkona. Wantoota inni nu gaafatu jira. Asitti gaafiin tokko tokko jechuudha. Maal jedha? What industry do you work in? Industry kam keessa hojjettedha. As bira tuqeet IT kan jedhu san barbaadadhaan immoo kanaa ta'u. IT networkingii kana tuqee jira. Isa kana filadhee jira. Hayyee itti aanee maal jedhaa sub industry jedhaa gadi tuqaa. Erga tuqee booda iddoo kanatti illee select kan jedhu ni barbaada jechuudha. ERC machine license, network system and administration machine license, information security and RCS software development and solutions, database management, cloud management. Okay. Animmoo amma kanneen keessaa information security and machine learning network system isa kana filadhame network system kana filadhee jira. San booda next kan jedhu kana tuqna. Waan isin irratti interest taatan isin gaafata jechuudha. Next eega tuqe booda full time part time tuqa. Sa'aatii boqonnaa kiyyaatti jechuudha kan hojjedhu. San booda next tuqa. Next kana tuqna jechuudha. San booda do you own any cryptocurrency jedha. Yes jedhaani eeyyeen. Yoom eegaltee kan jedhu dhufa kanatti aanee next tuqna. Select one yoom akka ta'e tokko filadhu jedha. Mee haa filannu as biratti bara meeqa keessa eegalee 2018 jedhaan 2020 keessa tokko filadha jechuudha. As bira dhufe kum lamaa fi 18 filadhu. Ergas booda next jedhaani. Next jedheni jira kuno kan itti aanutti yes jedhaan ammallee asitti. Are you open to receive part of computations in crypto jedha. Yes jedheni. San booda next. Kana booda asitti cryptoowwan filattu si filachiisa jechuudha. An tokenii ni filadha takka. USDT ni filadhaa 2, Bitcoin ni filadhaa 3, Solana ni filadhaa 4, BNB Ethereum. Egaa haala kanaan filannee booda maal goona dan jennaan jallisneetumaan dan kan jedhu kana tuqnee gara itti aanutti ceena jechuudha. San booda haaluma kanaan close kan jedhu kun dhufa close goona. Thank you for feedback jedhe xumurree jira jechuudha. Already meeqa gahe 0.0010 gahe jira. Currently earning jedha kuno asuma tuqnee ilaalla. Haala kanaan hojjechuu haala kanaan itti fufuu dandeenya. Accounting keenya already banamee hojii nu eegalee jira. Haala kanaan hojii keenya jabaannee itti fufuu dandeenya. Saayitiiwwan babbareedoo akkanaa hedduu isinii fiduu danda'a. Dabalataan immootu booster keenya baay'isneetiin galii guddaa argachuuf iddoo kanan tuqna. Akkamitti akka baay'isnee daballee kanaa olillee galii argachuu dandeenyu kan jedhu yeroo bira waliin itti fufna jechuudha. Profaayila keenya edit goonaa waan hundaa edit godhaa itti fufuu dandeenya jechuudha. Horaa bulaa deebana. Viidiyoo itti aanuun hanga wal agarrutti yeroo gaarii qabaadhaa. Arbor Online School cinaa dhaabbachuun irraanfatinaa. Yoo isinitti tole hiriyoota keessanii share godhaa. Moobaayila harkatti fayyadamnu yookiin immoo intarneetii laaptooppiiwwan qabnu hundaa fayyadamuudhaan bakka jirutti galii dabalataa
gaarii argachuu dandeenya jechuudha. Yoo hojiilee onlaayinaa sirnaan xiyyeeffannaan kan hojjennu taate waan daqiiqaa takka lama hin fudhanneen galii dabalataa baay'ee argachuu dandeenya jechuudha. Guyyaa guyyaan ji'a ji'aan yeroo yeroon. Galatooma horaa bulaa.